Amne jirra jedhaniiti jiru. Waraana kana dhaabsisuuf Ameerikaan ergamtoota addaa sadi gaanfa Afrikaatti kan muudde yoo ta'u, gamtaan Afrikaa Olusegun Obasanjo Keeniyaan Uhuru Keeniyaataa muuduun dhiibbaa taasisaa turaniiti jiru. Dhiibbaa hawaasa idil addunyaa irraa hammaateen onkoloolessa 25 bara 2022 Afrikaa kibbaatti marii kan jalqaban mootummaan Itoophiyaa faddi bilisummaa uummata Tigraay marii guyyoota 10 booda sadaasa 2 bara 2022 waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallatteessaniiti jiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo duula walirraa hin cinne booda TPLF fi mootummaan Itoophiyaa waliigaltee waraana dhaabuu irra gahanii jiru. Kunis dhuma xumura marii araaraa osoo hin taane jalqabbii gaariidha jedhaniiti jiru. Bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa keessaa gorsaan dhimma nageenyaa biyyaalessaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad Ambaasaadder Redwaan Hussein waliigalticha kan mallatteessan yoo ta'u, gama adda bilisummaa uummata Tigraayin dubbii himaa TPLF kan ta'an Geetaachoo Raddaattu mallatteesse. Bakka bu'oonni garee lamaaniitu ibsa waloo qabxii 12 qabu kan baasan yommuu ta'u, Ambaasaadder Redwaan Husseiniif obbo Geetaachoo Raddaa ibsicha dubbisaniiti jiru. Ibsa waloo kana qabxii jalqabaa irratti mootummaa Itoophiyaa faddi bilisummaa uummata Tigraay waliigaltee nagaa araaraa fi waraana dhaabuu kanaan bakka bu'oonni mootummaa federaalaa fi abuu marii cimaa guyyootaan booda waliigaltee nagaa irra gahuu isaanii uummata Itoophiyaa fi addunyaa maraaf beeksisuu barbaanna jedha. Lammaffaa irratti dhaabbataan dhukaasa dhaabuu fi kaaba Itoophiyaatti lola waggoota lamaaf ture xumuruuf waliigallee jirra jechuun ibsa. Sadaffaa irratti waraanni kun mancaatii lubbuu namaa fi gaagama hedduu fidee jira kan jedhu ibsi waloo kun boqonnaa wal dhabdee boodatti dhiifnee nagaa fi tasgabbiin jiraachuuf fedhii uummata Itoophiyaa maraati jechuun addeesseeti jira. Shanaffaa irratti walabummaa fi birmadummaan daangaa Itoophiyaa kabajamuu akka qabuuf heerri mootummaa biyyattii kabajamuu akka qabu waliigaluu isaanii yoo ibsu, haala qabatamaa lafa irra jiru tilmaama keessa galchuun loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay sagantaa waraana hiikkachiisuuf hawaasatti deebisuu irratti waliigaluu isaanii ibsa. Qabxiin jaffaan ibsa waloo mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay kun naannoo Tigraay keessatti heera mootummaa bakkatti deebisuuf akkasumas sagantaa haqa ce'umsaa itti gaafatamummaa dhugaa fi araara of keessaa qabu irratti waliigallee jirra jedha. Torbaffaa irratti waliigaltee kana hojiirra oolchuuf akka nu gargaaruuf lola gosa kamiyyuu akkasumas propoogandaa atantamaan dhaabuuf waliigaluu isaanii ibseetii jira. Qabxii 8ffaa irratti mootummaan Itoophiyaa naannolee miidhaman hundatti tattaaffii tajaajiloota bu'uuraa deebisuu cimsee itti fufa jechuun waliigalteen kun raawwii isaaf deeggarsa uummataa gaafata jedheetii jira. Qabxiileen sagalee amma 12 jiran qaamolee mariin nagaa kun akka milkaa'u gumaacha taasisan galateeffachuuf dhaabbileen idil addunyaa biyya waraanni mancaase kana deebisanii ijaaruuf tumsa akka godhan gaafachuu irratti kan xiyyeeffatanidha. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun waliigaltee kana kan mallatteessan Ambaasaadder Redwaan Hussein qaamolee marii kana milkeessuu keessatti shoora taphatan galateeffatanii waraana dhaabuuf tattaaffii qaamolee Tigraay godhaniif galateeffataniiti jiru. Gama humnoota Tigraayin ammoo Geetaachoo Raddaa marii milkaa'aa adeemsisuu isaatiif gamtaa Afrikaa galateeffachuun waraana kanaan uummanni Tigraay rasaasa qofaan osoo hin taane hanqina midhaan nyaataatiinis dhumaa ture jedhe. Waliigalteen Afrikaa kibbaatti mallatteeffamee gareelee lameenuu kan fayyadu akka ta'e xiinxaltoonni ibsani. Xiinxaltoonni dhimma kana ilaalchisuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennan rakkoo jiru gara mariin furuutti deebi'uun faayidaa qabaataa jaani. Haa ta'utii garuu hojii irra oolmaan isaa kan murteessu akka ta'e himaniiti jiru. Waliigalteen rakkoo mariin furuu kun waraana bilisummaa Oromoo waliinis taasifamuu akka qabu eerani. Kuni ammoo otoo oolee hin bulle gamanumaa itti yaadamuu qabaa jaani. Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa hundeen furuuf mariin hunda hirmaachisee fi haqa qabeessa ta'e akka barbaachisu dubbataniiti jiru. Waraana Oromiyaa keessa jiru marii nageenyaan furuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennuu qabaa jaame. Waliigaltee Piretooriyaatti mootummaa federaalaa fi abbuuti gidduutti taasifame hordofuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa fi namoonni garaagaraa yaada isaanii bal'inaan kennaa jiru. Fuulli miidiyaa hawaasaa maal ja'a Siraaj Sabaaf. Mootummaa Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay waliigaltee waraana dhaabuu Afrikaa kibbaa magaalaa Piretooriyaatti mallatteessuu hordofeem nageenya guutummaa Itoophiyaatti akka bu'uuf araarri Oromiyaa keessatti taasifamuu qabu jechuun namoonni siyaasaa fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa barreessaatee jiru. Itoophiyaaf nagaa guutuu kennuu kan danda'u marii araaraa qaamota siyaasaa fi waraanaa hunda hammateedha waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo dabalatee humnoota biyyattii keessatti mootummaa Itoophiyaa wajjin wal falmaa jiran hunda wajjin mari'achuun barbaachisaadha jechuun barreessaatee jiru. Mootummaa Itoophiyaa fi bakka bu'oonni hawaasa addunyaa yeroo marii araaraatiif gara Itoophiyaa deddeebi'aa turanitti waraana bilisummaa Oromoo paartilee siyaasaa Oromoo qaama marii hin taasifne.
kun ammoo adeemsi Itoophiyaa gara nagaatti deebisuuf deemamu hanquu akka ta'u taasisee jira jedhuun namoonni marsaalee hawaasaa irratti yaada isaanii kennaa jirani. Waraana Oromiyaa keessaa furuufis xiyyeeffannaan kennamee gara furmaataatti deemuu feesisas jedhan. Qondaalli olaanaan Koongirensii Federaalaa Oromoo Jawaar Mohammad yaada fuula Feesbuuka isaa irratti barreesseen oduun Afrikaa kibbaarraa dhagahamu jajjabeessaadha jechuun paartiileen giddu seentonnii fi qooda fudhattoonni waliigalticha saffisaan hojiitti hiikuu qabu jedhe. Itti fufuun kan jedhe gaafatamaan dhimma alaa Koongirensii Federaalaa Oromoo Jawaar Mohammad tattaaffii nagaa buusuu kun kutaalee biyyattii biraattis babal'achuu qaba. Gootummaa Itoophiyaa addatti naannoo Oromiyaa keessatti waraanni geggeeffamaa jira. Tokkoon wal dhabdee mariin furmaata argachuu qaba. Nagaa hunda galeessatu guutuu biyyaatti barbaachisa jechuun yaamicha dhiyeesse. Namni siyaasa Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofu Yaayyaa Bashiir barruu gabaabaa fuula Feesbuuka isaa irratti barreesseen ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Oluseegun Obasanjoo gareewwan waraanaa Itoophiyaa dhukaasa dhaabuu fi adeemsa keessa hidhannoo hiikkachuu irratti walii galan jechuun ibsanii jiru. Nageenya argamsiisuuf kun tarkaanfii dansaadha. Garuu Itoophiyaa keessatti nagaan kan argamuu danda'u mariin hunda hammate yoo jiraatedha. Hawaasni idil addunyaaf gamtaan Afrikaa humnoota Oromiyaa keessatti waraana irra jiran gara waliigaltee kanaatti affeeruu qabu jechuun gaafate. Waraana mariidhaan xumuruuf adeemsi taasifamu kan hunda hammate yoo hin taane gaaga'ama namoomas daran hammeessa. Siyaasicha keessatti kulkulfannaa fi haloo kuufannaan lafa qabataa deema. Rogeessi siyaasaa Walaabuu Jiloo yaada barreesseen waraana guddaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru moggatti dhiisanii kan kaaba Itoophiyaa qofa irratti xiyyeeffachuun goofaree gara mirgaan filatanii gara bitaan haddachuun maraatummaa ofii irratti labsuu waliin wal fakkaata jechuun Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf qaamolee hunda gara mariitti fiduun barbaachisaa akka ta'e ibse. Biyya Kaanaadaa kan jiraatu Muhammad Ololoom waliigalteen nagaa Piriitooriyaatti taasifame kaaba biyyattii qofatti akka hin daangeffamne gaafanna jechuun kutaalee biyyattii hafan keessatti waliigaltee nagaattu barbaachisa jedhe. Gama biraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana hawaasni idil addunyaa miira gaariin simataatii jira. Durataan gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii Mahamad mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisuu isaaniitiif ni galateeffadha jechuun Itoophiyaan akka nagaa argattuuf gamtaan Afrikaa deeggarsa isaa itti fufa jedhan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii